odeeffannoo wawwaaqtaawwan akka hatattamaan isin bira dhaqqabuuf chaanala Oromiyaa Vision subscribe erga gootaniin booda mallattoo bilbilaa kan subscribe dura jiru banachuu hin dagatinaa isiniin jenna. Itoophiyaan humna addaa leenjii waraanaa fudhatee kan biyya isiirra dabree baha Afrikaa tiksuu danda'u akka ijaarte ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad dubbatan. Bulchaan Itoophiyaa hundeeffama waggaa 65ffaa ajaja duula addaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa magaalaa Hawaasaatti yeroo kabajametti kana dubbatan. Dubbiin isaanii kun yeroo muddamni Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti hammaatee jirutti dhaga'ame. Erga Eertiraan Itoophiyaa irraa bara 1993 walaboomtees hulaa galaanaa dhabdeeti jirti. Bulchiinsi muummicha ministeeraa Abiy Ahmad akkaataan buufanni asaba Eertiraa jalatti hafee Seenaanis seeraanis fudhatama hin qabu jechuudhaan morma. Kun ammoo Eertiraa mufachiseeti jira akka birmadummaa isii irratti qiyyaafatameetti ilaalti. Ministeerri muummee Abiy humna addatti leenjii fi biyya dabree naannicha tiksuu danda'an jedhan yeroo ibsan biyyoota lama Itoophiyaa daangeessan eeranii turan. Fiinxee Soomaaliyaatii hanga fiinxee Matsawwaatti shororkeessummaa galaanarraa mudatan ummatoota obbolaa ta'an deeggarree hambisuu fi naannoo keenyatti misoomaa fi badhaadhina mirkaneessuuf qophiidha jedhan. Matsawwaan buufata doonii Eertiraa yoo taatu Itoophiyaan humna galaanaa achitti qabaachaa turte. Ta'us walabummaa Eertiraatiin booda abbummaa isii ni dhabde. Gama kaaniin hulaa galaanaa barbaacha walii galteen bulchiinsa Soomaayilaand waliin taasistee Soomaaliyaa waliin muddama guddaa uumee ture. Jaarsummaa Turkiitiin Soomaaliyaan gaafii hulaa galaanaa Itoophiyaa deebisuudhaaf walii galtee turte. Ammoo ammatti wanti mirkanaa'ee hin jirre Soomaaliyaatti ambaasaddarri Itoophiyaa dubbatanii turan. Ministeerri muummee Abiy Ahmad Itoophiyaan hulaa galaanaa dhabuun guddina isii hubuudhaa fi hulaatti bahuun Itoophiyaafis ta'ee nageenya gaanfa Afrikaatiif wabii ta'uudha dubbatu. Pirezidaantiin Turkii Rasiib Xayyib Erdogan dhihoo yeroo Itoophiyaa daawwatan yaa'ii gamtaa Afrikaa paarlaamaa fi bakkeewwan adda addaatti yaaddoo isaanii kana irra deddeebiidhaan muummichi ministeeraa dubbachaa ture. Bulchiinsi isaanii raayyaa ittisa biyyaa bara bulchiinsa addawaawayii loogii paartii siyaasaa kabajaan jijjiiruudhaaf rifoormii gaggeessuudhaaf sima. Kanaanis ergamni keenya kan waraana dhabamsiisu waraana kan goolabu humna leenjiidhaan gahoome LIT kan ijaaruudhaaf jee. Ergamni keessan Itoophiyaa ijaaruu, Itoophiyaa eeguu, Itoophiyaa cimsuu fi Itoophiyaa ceesuu jechuunis loltootaaf ergaa dabarseeti jira. Ministeerri muummee Abiy waraanni isaanii nageenya Itoophiyaa mirkaneessuuf qofa osoo hin ta'in qophiin keenya Afrikaa guutuu keessatti nageenya buusuuf, guutuu Afrikaa keessatti badhaadhina mirkaneessuuf biyyoota naannoo keenya jiraniif irree fi gaachana ta'uudhaaf jechuun dubbate. Kanaaf jecha leenjii waraanaa lafoodhaa fi gaararra qofa ture har'a gara galaanaatti kan ceesisneef jechuun dubbate. Gaafa sanbataa loltoonni Itoophiyaa haroo Hawaasaa irratti shaakala waraanaa godhanii turan. Bulchiinsi muummicha ministeeraa Abiy erga aangootti dhufeen booda humna galaanaa diigamee ture deebiseeti ijaare. Sochii isaanii kana biyyoonni akka daangaa babal'ifannaatti ilaalan jiraachuu xiinxaltoonni ni himu. Erga baga soomana ramadaanaatiin isin ga'e keessatti ammoo dhimma kanarratti deebisaa jabaa kenneeti ture. Itoophiyaan har'a uummata isii miliyoona 130 ol ta'ee hiyyummaa keessaa baasuudhaaf qabsoo gochaa jirtu ta'uu kan eera muummichi ministeeraa Abiy naannawa isii kan ilaaltuuf ammoo ija walta'insaatiin malee babal'ifannaa lafaatiin miti jechuun erga baga soomana ramadaanaatiin isin ga'e keessatti ergaa dabarsee ture. Biyyi duudhaa amanamummaatii fi haqaan beekamtu Itoophiyaan qooda biyya biraa fudhachuu, daangaa babal'ifachuu yookaan nageenya ollaa yaaddoo keessa galchuuf fedhii fi karoora akka hin qabnes dubbate ture. Humna leenjii addaa fudhate kan amma ijaaran kanaan hanga fiinxee Matsawwaa galaana diimaatti ergama raawwachuudhaaf qophii ta'uullee hime. Humni leenjii addaa fudhate ja'an kun Itoophiyaa qofaaf osoo hin taane humna eliitii yookaan ammoo bulleessaa naannichaaf gahaa ta'e teknooloojii hidhate teknooloojii kan fayyadamu dirooniidhaan kan sakatta'u kaamikaaziin yookaan ammoo gosa diroonii dahoo diiguudhaan warreen ijaaramanii leenji'an ta'uudhaas hime. Dahoo qofa osoo hin taane bakkeewwan tarsiimaa ta'anitti jaarmiyaa aanaawwan nagaa qabanitti waraana itti mudduu fi waraana gabaabsuuf Itoophiyaan waan ijaarteef biyyoonni baha Afrikaa biyyoonni Afrikaa guutuun baga gammaddan baga gammanne jechuudhaan barbaade jechuunis ergaa dabarsee ture. Bulchaan Itoophiyaa jaarmiyaa fi humna bulleessaa kan ijaarru naannawa keenyatti lolaa fi shororkeessummaan akka hin uumamnee fi yoo uumames yeroo gabaabaa keessatti goolabuuf jechuunis dubbate. Humni ijaarree Itoophiyaan ala ergama idil addunyaa jiran irratti hojii maqaa qabu akkuma dalagaa ture bara kanaas seenaa san kan deebisu kabajni booneetii diimaa warreen galee fi jechuun hime. Itoophiyaan Koongoo, Soomaaliyaa, Suudaanii fi biyyoota kaanitti humna nageenya kabachiisan bobbaasuudhaan maqaa gaarii horatteeti jirti. Raayyaan biyyattiin ijaartee bilisummaa Itoophiyaa nageenya Afrikaa har'aas akka kaleessaa kan kabachiisuu fi humna amansiisaa ta'uudhaas dubbatee ture. Itoophiyaan hin weeraramnes hin weeraramtus kabajaa fi bilisummaadhaan ijoollee keenyaaf dabarsine jechuudhaan muummichi ministeeraa ergaa dabarse.
Xaaliyaan bara 1890tti bulchitoota naannoo qarqara galaana diimaa jiran waliin waliigaltee erga mallatteessiteen booda Eertiraa koloneeffatte. Kolonii Eertiraa ja'anii moggaasan kunis Afrikaa keessatti kolonii Xaaliyaanii isa jalqabaa ja'ameetu ture. Xaaliyaan bu'uuraalee misoomaa, buufata dooniitii fi daandii baaburaa keessattuu Asmaraa fi Matsawwatti ijaaruun Eertiraan biyyoota ba'a Afrikaa ammayyaa ta'an keessaa akka tokko taatu goote. Yeroo san Xaaliyaanonni hedduun achi qubatanii Eertiraaf maqaa Roomaa xiqqoo jedhu moggaasanii turan. Yeroo waraana addunyaa lammaffaa Xaaliyaan yookaan ammoo Musoloonii jalatti bara 1935 Itoophiyaa weeraruudhaan Xaaliyaan Eertiraa, Itoophiyaa fi Soomaaliyaa walitti makuun impaayera kolonii tokko jalatti galchuudhaaf yaalaa ture. Bara 1940 takka humni Ingiliziitii fi waraanni Itoophiyaa Xaaliyaanota injifatee ergasanii Eertiraan bulchiinsa waraana Ingilizii jalatti hafte. Ingilizoonnis Eertiraa gara waggaa 10 takkaatiif bulchaa turan. Yeroo kana keessatti Ingilizoonnis industirii tokko diiganii maashinoota garagaraa gara biyyoota kolonii isaanii ta'an kanneen birootti sochoosuu eegalan. Yeruma sanitti dammaqinsi siyaasaa dhalatee lammiiwwan Eertiraa hegeree isaanii irratti falmachuu eegalan. Waraana addunyaa lammaffaatiin booda humnoonni addunyaa Ameerikaa, Sooviyetii fi Biriteen Eertiraa maal akka godhan irratti marii godhanii walii galuu hin dandeenye. Itoophiyaan bara bulchiinsa Haayile Sillaasee Eertiraan seenaa keessatti qaama Itoophiyaa ta'uudhaa fi galaana diimaa fayyadamuun murteessaa ta'uu isii falmuudhaan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif cimsitee gaafii dhiyeessiteetu turte. Sabboontonni Eertiraa garuu walabummaa Eertiraatiif falmaa turanii Eertiraan akka of dandeessee biyya taatu barbaadan. Ameerikaan yeroo san yaada Haayile Sillaasee deeggartee kan turte hoggaa taatu sababni isaatis Itoophiyaan yeroo waraana qabbanaawaa Kooldii Warsan keessa buufata waraanaa US Asmaratti keessummeessitee waan turteefidha. Akka araaramaatti bara 1952tti yaa'iin waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii murtee dabarse. Eertiraan Itoophiyaa waliin abbaa biyyummaa gonfoo Itoophiyaa jalatti garuu biyya ofiin of bulchitu taate paarlaamaa, alaabaadhaa fi heera mataa ofii qabaattee kutaa federeeshinii keessaa akka teessu jechuudhaan dabarsan. Akkaataa federeeshinii yeroo sanitti Eertiraan bulchiinsa mataa isii, alaabaa mataa isii, heera mataa isii, afaanota hojii isii Tigiriffaadhaa fi Arabiffaa godhattee akka of dandeessee bultu taasifamte. Itoophiyaan ammoo yeroo sanitti Eertiraatti aangoon isiin qabdu dhimma alaa, ittisaa fi imaammata maallaqaatii fi daldalaa akka to'attu irra kaayame. Haayile Sillaaseen garuu dabarsii mootummoota gamtoomanii kana tuffatee aangootaa fi filatamtoota Eertiraa jijjiiree warreen ifii filatee bakka buuse. Paarlaamaa Eertiraa diigee afaan Amaaraa akka afaan federaalaa Eertiraa keessatti dubbatamu godhee yeroo sanitti afaan Amaaraa bakka hundatti akka dubbatamu godhan. Alaabaa Eertiraa barbadeessee kan Itoophiyaatiin bakka buuse. Bara 1962tti ofiin of bulchuu Eertiraa guutumatti haquudhaan bulchiinsa Itoophiyaa taasise. Gochi Haayile Sillaaseen hojjetan kun keessattuu dargaggoota Eertiraa biratti aarii kan kaase yoo ta'u bara 1961tti qabsoo hidhannoo Eertiraan walabummaadhaaf akka jalqabdu taasise. Murteen mootummoota gamtoomanii walabummaa guutuu kennuu dhiisee federeeshinii taasisee fi boodarra yaaliin Haayile Sillaaseen Eertiraa guutumatti Itoophiyaa jalatti galchuudhaaf yaalan waraana waggoota 30 bara 1960 takkaa hanga 90 takkaatti Eertiraa fi Itoophiyaa jidduutti dhalateef sababa ta'e. Mariin federeeshiniin bara 1952 kan nageenya fiduuf jaamee yaadame inumaatu jabaatee hundee waraanaa Eertiraa fi Itoophiyaa jidduutti habaqaale. Waraana walabummaa Eertiraa irratti dhukaasni jalqabaa kan dhukaafame adoolessa bara 1960 takka yeroo addi bilisummaa Eertiraadhaa humnoota mootummaa Itoophiyaa irratti haleellaa gaggeessan ture. Jalqaba irratti ELF yookaan addi bilisummaa Eertiraa xiqqaadhaa fi irra caalaan isaa lafa gadi fagoo dhihaa keessatti kan hundaa'e ture. Garuu akkuma ukkaamsaan Itoophiyaa gadi fagaachaa deemeen lammiileen Eertiraa sadarkaan jiraniin gara waraanaatti bobbahuudhaan deeggarsi qabsoo kanaa guddachaa dhufe. Bara 1970moota keessa qoqqoodinsa keessoo irraa kan ka'e gareen Haareyni adda bilisummaa uummata Eertiraa EPLF jedhamu kan caalatti gurmaa'ee naamusa qabuu fi humna jabaa qabu akka ijaaramu taasifame. EPLF lammiilee Eertiraa biratti deeggarsa cimaa kan argate yoo ta'u manneen barnootaa ijaaruu fi hospitaalota ijaaruudhaan naannoo hedduu to'atee of jalatti bulchuu danda'e. Waraanni isaanii waraana qofa osoo hin taane hawaasummaa fi siyaasaa fi akkasuma saba of danda'uudhaaf kan kaayyeeffate ture. Yeroo kana keessa Itoophiyaan jijjiirama siyaasaa gurguddoo lamaatu isii mudate. Takkaffaa bara 1974tti mootiin Haayile Sillaasee waraana Mangistuu Haayile Maariyaamiin hoogganamuun kuffifame. Lammaffaa bara 1977 hanga 90 takkaatti dargiin Eertiraa keessatti boombii qilleensa irraa dhoosuudhaa fi ajjeechaa jumlaa fayyadamuudhaan fincila gara jabinaa gaggeessaa ture. Ta'us EPLF fi michuu isaa kan ta'e addi bilisummaa uummata Tigraay TPLF amma kaaba Itoophiyaa suutaan lafa to'atanii dhuma bara 1980motaatti dargii kuffisuudhaan magaalaa Finfinnee to'atan. Caamsaa bara 1990 takkatti
keessatti lola cimaa waggoota dheeraatiin booda TPLF Asmaraa qabatee bu'aa qabeessa ta'een Eertiraa bilisa baase. TPLF ammoo mootummaa dargii fonqolchuudhaan magaalaa Finfinnee toote. Yeroo kanatti injifannoowwan lamaan kun lola lamaan kanaan xumuramanii jiru. Takkaffaa qabsoo walabummaa Eertiraa waggaa 30 fi lammaffaa mootummaan abbaa irree kan dargiidha TPLF'n fonqolfame. Sochiiwwan lamaan kun tooftaadhaan tumsa odeeffannoo basaasaa waliif qooduu fi haleellaa sirnichaa irratti raawwatamu qindeessaa turan. Bara 1990 takkaan booda Eertiraan yeroodhaaf mootummaa yeroo Isaayyaas Afwerqiin hoogganamu TPLF'n jalqabe. Mootummaan Itoophiyaa haareenni bulchiinsa Mallas Zeenaawii mirga hiree murteeffannaa uummata Eertiraa akka kabajuuf walii galan. Ebla bara 1993tti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii lammiileen Eertiraa sagalee guddaadhaan referendamii waan injifataniif Eertiraan biyya walaboomtee akka taatu deeggaree ture. Caamsaa 24 bara 1993 Eertiraan ifatti mootummaa abbaa biyyummaa isii kan walabaa labsatte. Isaayyaas Afwerqii pirezidaantii isii jalqabaa, Asmaraa ammoo magaalaa guddoo godhatte. Waraanni walabummaa Eertiraadhaa qabsoo bilisummaa Afrikaa yeroo dheeraadhaa fi lubbuu nama hedduu galaafate keessaa isa tokko jedhamee seenaa irrattis galmaa'etu jira. Qabsaa'onni Eertiraa 65,000 hanga 100,000 ta'an kan ajjeefaman yoo ta'u, gama Itoophiyaatiin ammoo loltoonni 120 hanga 150 ta'an du'aniitu jiru. Sababa beela weerara qilleensaatii fi ukkaamsaa irraa kan ka'e namoonni nageenyaa 100,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'anii kaanis ajjeefamanii turan. Walabummaa boodaas wal dhibdeen furmaata hin arganne waraanni daangaa Itoophiyaatii fi Eertiraa irratti bara 1998 hanga bara 2000tti kan itti dhufe ta'us lubbuu namoota 70,000 hanga 100,000tti kan biraa galaafachuun isaa hin oolle. Itoophiyaan bara 1993 erga Eertiraa walabummaa argatteen booda qarqara hulaa galaana diimaa dhabdee daldalaaf Jabuutii irratti akka hirkattuuf dirqisiifamte. Dubbiin muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed dhiyeenya dubbachaa jiru ammoo dogongora seenaa kanaan dura hojjetamaa ture san sirreessuudhaaf akka ta'etu himama.